Nageenyi sanbadhaadha hordoftoota waabee miidiyaa odeeffannoo Oktoobar 16 2021tiif qabnu sanii dhiyeessaa namni sanii dhiyeessu naa Abbaasii haqa xumura odeeffannoo keenyatti nu waliin turaasaniin jedha. Humni Amaaraa hidhat deeggarsa humna addaa Oromiyaan ammas daangaa Oromiyaa ce'uun haleellaaf qophaa'aa jiraachuun beekame. Tibbekaan humni Amaaraa hidhat ilmaan Oromoo Wallaggaa Bahaa Kiiramuu Guttoo Gidaa fi Amuuruu akkasumas godina Mataakal aanaa Dibaaxee ganda Caancoo fi Jajjabaa Gisaatti deeggarsa humna addaa Oromiyaan hawaasa Oromoo irratti haleellaa raawwachaa jira. Haleellaa badii humni kun raawwatuuf dursanii haala mijeessuun ilmaan Oromoo ajjeesisaa kan jiran humni addaa Oromiyaa Tibboomkaan Wallaggaa Bahaa magaalaa Agamsaa irraa ka'uun gar Kiiramuu imalanii humna Amaaraa hidhat deeggaruun ilmaan Oromoo waraanaa akka turan odeessi garasii dhuuf ni mirkaneessa. Waraan ilmaan Oromoo kan irratti bananiin haleellaa humni addaa Oromiyaa fi humni Amaaraa hidhatu kun raawwataniin ilmaan Oromoo hedduun ajjeefamuun beekameera. Haalum kanaan ajajaan humna addaa Oromiyaa kan magaalaa Agamsaa maqaan isaa Yiliqaal jedhamu Onkoloolessa 14 2021 humna addaa Oromiyaa hidhattoota Amaaraa waliin bobbaasuun ilmaan Oromoo baay'ee ajjeesisee manaa fi qabeenya gubsiisuun isaa barameera. Guyyaa kaleessaa jechuun Onkoloolessa 15 2021 humni addaa Oromiyaa lakkoofsaan 70 ol ta'an ajaja hoogganaa kanaan gar Kiiramuu imaluun ilmaan Oromoo dararaa jiraachuun isaanii birga'ameera. Ajajaan humna addaa Oromiyaa kan magaalaa Agamsaa kun yeroo ammaa humna badii Amaaraa kan waliin ta'uun ilmaan Oromoo ajjeesisuu keessatti shoora guddaa akka qabu odeeffannoon ni addeessa. Yeroo ammaa humni Amaaraa hidhatti kan humna addaa Oromiyaa fi raayyaa ittisa biyyaarraa deeggarsa qabu guutuu Wallaggaa Bahaa naannoo daangaa Amaaraa irra jiranitti imalaa jiraachuu fi yakka sanyii duguugaa kan tibbana caalu ilmaan Oromoo irratti banuuf qophii xumuranii akka jiran kanneen keessa beekan dubbataa jiru. Sodaa kanaaf jecha ilmaan Oromoo danuun naannoo kan jiraatan yeroo ammaa bakka jireenya isaanii irraa buqqa'uun gara Naqamtee imalaa akka jiran gabaafame. Dubbii himaan mootummaa naannoo Oromiyaa Haayiluu Addunyaa gocha badii humna addaa Oromiyaa kan ajaja mootummaa naannoo Oromiyaa fi humna Amaaraa hidhateen raawwatamaa jiru kan akka waraanni bilisummaa Oromoo raawwachaa jirutti ibsa laatee turuun isaa fi gama biraatiin ammoo mootummaan naannoo Amaaraa gama shiftaa hidhatee ilmaan Oromootti bobbaasee ajjeesisaa otoo jiru waraana bilisummaa Oromootu haleellaa saba keenya irratti raawwate jechuun saba Oromoo ajjeefam akka waan saba Amaaraa ta'etti fudhachuun miidiyaaf ibsa kennee turuun isaa ni yaadatama. Humni ittisa Tigraay yookaan TDF waraana mootummaa Itoophiyaa danuu hojii al godhu ibsi. Dubbii himaan Command Post Tigraay obbo Geetaachoo Raddaa ibsi miidiyaaf laateen waraanni isaanii waraana mootummaa Itoophiyaa hedduu ajjeesuu fi gariin booji'uu beeksisee jira. Ibsi kan keessatti Geetaachoo Raddaa akka dubbatetti kutaatii waraanaa kan mootummaa Itoophiyaa hedduun kan barbadaa'anii fi meeshaaleen waraanaa ammayyaa hedduun booji'amudha. Miidiyaan Tigraay waraana mootummaa Itoophiyaa kanneen booji'aman suuraa fi viidiyoon deeggaree agarsiisaa kan jiru yoo ta'u waraanni mootummaa Itoophiyaa lakkoofsaan hedduun utuu walfaan yaa'anii fi kattaa keessa booji'amuun cicciisanii mul'atu. Haalum kanaan lol Onkoloolessa 14 2021 Affaar keessatti raayyaa ittisa biyyaa fi humna ittisa Tigraay jidduutti gaggeeffameen waraanni mootummaa hedduun yoo ajjeefaman gariin ammoo madaa'anii hospitaala aanaa baatee kan Walloo jiru keessa guutanii jiraachuun beekameera. Loltoonni mootummaa lakkoofsaan hedduu ta'an kanneen madaa'anii hospitaal kan seenan baay'ina irraan kan ka'e qoricha dhabanii du'aa kan jiran yoo ta'u mootummaan kanneen du'an achumatti doozeriin boolla qotee awwaalaa jiraa jedhame. Baay'inni loltoota madaa'anii hospitaal kanatti guutanii jiranii irraan kan ka'e hospitaalli kun tajaajila idilee isaa addaan kutuun loltoota mootummaa yaalaa waan jiruuf uummanni naannoos bakka itti yaala argatu dhabee rakkachaa akka jiru barameera. Lol kan hordofee uummanni Affaar kan gandoota Cirriifaa fi Miillee keessa jiraatan danuun buqqa'uun gara aanaa Baateetti godaanaa jiraachuu odeeffannoon ni addeessa. Guyyaa har'aas waraanni humna ittisa Tigraay fi waraana mootummaa jidduutti gaggeeffamaa kan jiru yoo ta'u waraanni mootummaa hedduun booji'amuun harka TDF seenanii jiraachuu odeessi garasii nu dhaqqabni ifoomsa. Joe Biden fi Uhuru Kenyatta wal arguun dhimma waraana Tigraay irratti mari'atan. Pirezidaantiin Ameerikaa Joe Biden fi keessummaan aangawa Afrikaa is jalqabaa kan ta'e pirezidaantiin Keeniyaa Uhuru Kenyatta daawwii hojiif Ameerikaa jira. Pirezidaantonni biyyoota lamaanii dhimmoota waloo fi haala naannoo gaanfa Afrikaa irratti kan mari'atan yoo ta'u waraanni kaaba Itoophiyaa is tokkodha. Ibsi masaraan mootummaa Ameerikaa White House baase pirezidaant Biden fi pirezidaant Kenyaataan wal dhabdeewwan Soomaaliyaa fi Itoophiyaa keessaa furmaanni karaa nagaa akka barbaachisu himaniiru jedha.
lol kaab Itiyoophiyaan wal qabatee dhiittaan mirga namummaa haleellaan sabummaa irratti xiyyeeffate akkasumas danqaan gargaarsa namummaa raawwatameera kan jedhu bulchiinsi pirezidaant Joo Baayiden Itiyoophiyaa irratti qoqqobbii kaa'uuf ajaja dabarsuun ni yaadatama. Torbee darbee biyyoota akka UK, France, Jarmanii fi gamtaa Awurooppaa waliin kan mari'atte Ameerikaan qoqqobbii diinagdee dabalatee maloota jiran hunda fayyadamuun waraanni kaaba Itiyoophiyaa kun akka dhaabbatu gochuuf akka jirtu beeksiftee turte. Ji'a kanatti pirezidaantiin mana maree nageenya United Nation kan taate Keeniyaan amma dur waraanni Tigraay dhimma keessoo mootummaa Itiyoophiyaati jechuun Raashiyaa fi Chaayinaa waliin Itiyoophiyaaf deeggarsa agarsiisaa turte. Akkasumas pirezidaanti Uhuru Kenyaata sirna hundeeffama mootummaa muummichi ministeera Abiy Ahmed irratti argamuun deeggarsa isaanii ibsaniiru. Akka ibsi White House jedhutti Joo Baayiden fi Uhuruun waraanni Itiyoophiyaa waggaa tokko ta'uuf deemu kun karaa nagaan akka furamu akeekuu isaanii gam biraatiin immoo Joo Baayiden fi Kenyaataan eegumsa dimokiraasii fi mirgoota namummaa akkasumas dhimma nagaa fi tasgabbii naannoo gaanfa Afrikaa irrattis mari'ataniiru. Talaalli COVID-19 waliin oomishuuf weerara dhukkubichaa to'achuuf walii tumsuuf walii galaniiru jedhame. Baayiden talaalli Johnson & Johnson doozii miliyoona 17 Afrikaaf arjoomuuf walii galuus gabaafame. Itiyoophiyaan diroonii Tarkii irraa bitachuuf gaafachuun Masrii mufachiise. Itiyoophiyaan xiyyaara waraanaa malees yookaan ammoo diroonii Bayraktar TB2 jedhamu kan oomisha Tarkii ta'e bitachuuf gaafii dhiyeessu Reuters maddeen eeruun gabaase. Tarkiin Itiyoophiyaan alatti biyyi kaaba Afrikaa Morokootti diroonii gurguruu ishee Reuters gabaaseera. Dippiloomatiin dhimmichatti dhiyeenyaan beekan tokko Morokoon marsaa duraan diroonii argatte bara darbe caamsaa keessatti of harkaan ga'uu himan. Itiyoophiyaan kan ajajatti ilaalchisuun odeeffannoon bal'aan jiraachuu baatus biyyattiin diroonii Tarkiin hojjette of harkaan ga'achuuf kaayeffattee jirti jedhan. Waliigalteen bittaa fi gurgurtaa diroonii kun akkaataa itti fayyadamaa fi humna namaa irratti deeggarsa barbaachisus ni dabalataa jechuun Reuters gabaasa guyyaa Kamisaa baas kanaan himeera. Gabaasi Reuters diroonii Itiyoophiyaan Tarkii irraa bituuf yaadde baay'inaa fi gatii isaa hin eerre. Bittaa diroonii ilaalchisuun Morokoo, Itiyoophiyaa fi Tarkii ifatti wanti dubbatan hin jiru. Biyyoonni sadeenuu dhimmicha irratti ibsa akka kennaniif gaafatamanis deebii hin kennin. Dubbiin gurgurtaa meeshaalee Tarkiin gara biyyoota alaatti taasiftuu wayita ilaalan biyyattiin ji'oota muraasa dur meeshaalee aviyeeshinii fi meeshaalee waraanaa gara Itiyoophiyaa fi Morokoo ergaa turte yeroo ammaa akkaan dabaleera. Meeshaaleen kunneen garuu diroonii of keessatti dabalachuu fi dhiisuu wanti beekamin hin jiru. Ragaan alergii meeshaalee Tarkii akka mul'isutti meeshaaleen aviyeeshinii fi meeshaaleen waraanaa Itiyoophiyaa barkan Tarkii irraa galchite kan bar darbeen wal bira qabamee yoo ilaalamu akkaan dabaleera. Bar darbe meeshaan gal maallaqa doolaara 203 ture baran doolaara miliyoona 51 ga'eera. Itiyoophiyaan Tarkii irraa diroonii bitachuuf qophii ta'uu ibsuun isii ammoo Masri akkaan mufachiisuu Reuters gabaas keessatti eereera. Reuters humnoota tika Masrii lamarraa odeeffachuun akka gabaasetti Itiyoophiyaaf Tarkiin waliigaltee tokkorrayyuu akka hin geenye Ameerikaa fi gamtaan Awurooppaa akka gidduu seenanii ittisan Kaayiroon gaafattee jirti jedhe. Namni Masrii sadaffaan akka yaada Reutersiif kenne Tarkiin Itiyoophiyaa waliin waliigaltee kamuu tolchuun dur Kaayiroo fi Ankaaraa waliin dhimmichirratti dubbachuu qabu ejjannoo jedhu qabdii jedhe Masriin. Masriin dhimma hidha haaromsaan walqabatee Itiyoophiyaa waliin atakaroo keessa jirti. Dhimma Liibiyaa fi dhimma baha galaan Meeditiraaniyaanii irratti immoo Tarkii waliin dhibdee keessa jiru. Warraaqsa uummataa tas dhohe booda Abdul Fattah Al-Siisii erga pirezidaantiin Masrii ta'anii as hariiroon Tarkii fi Masrii laafeera. Dhimmi Masrii fi Tarkii wal qoollifachiisu inni ijoon dhimma Liibiyaatti. Tarkiin mootummaa deeggarsa United Nation qabtumsiti. Masriin ammoo mormitoota mootummaa deeggarsa United Nation qabu deeggarti. Finciltoota Jeneraal Khalifa Haftar ammoo bareechitee tumsiti. Paarlaamaan Tarkii mootummaa Liibiyaa deeggarsa United Nation qabtumsuuf loltoota gara Liibiyaa erguun dhibdee Kaayiroo Ankaaraa gidduutti ture daranuu ammeesse. Hordoftoota keenya odeeffannoon guyyaa har'aatiif qabnu haganumaa haga odeeffannoo kabiraatti waliin gaddeebinuutti nagaa keessa tura saniin jenna.